Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota sabboontuu yuutuubii jalatti argamtan nagaa keessanii akkam jirtu har'ammoo irra deebiidhaan viidiyoo baay'ee addas nama jedhu tokko isinii qabadhee dhufee jira. Akkasumas gorsoota abbaa warraa fi haadha warraa gargar bahaniif jechuudha erga daa'ima horataniin booda. Innaa namoonni tokko fakkeenyaaf haadha shananii hundi keessanuu namoonni wallaaltan hin jirtan jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti haadha shananii fi abbaa shananii hundi keessaniyyuu hin wallaaltan jechuudha. Innaa akkasumatti akkuma jiru ta'e jechuudha. Abbaan shananii kun jechuudha. Tanaan dura hundi keenyayyuu akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti beeknu jechuudha. Mucayyoon tun yookiin haati warraa isaa jettee haarsaa hedduu kaffaltee turte jechuudha. Akkasumas akkuma hundi keenyayyuu gama sooshaal miidiyaa kanarratti isaan beeknuti jechuudha. Akkasumas gizee ijoollee kana isheen deessu jechuudha. Rakkina cimaa keessa akka dabarte hundi keenyayyuu ni beekna. Maallaqni illee baay'ee isaan hanqatee erga daa'ima shanan kana godhataniin booda daa'ima shanan san keessaa daa'ima shantu ture. Shanan san keessaa tokko waaqayyoon biyyoo itti salphisuu hin boqote jechuudha. Tokko boqonnaan afur hafanii fi afran immoo yoo guddatanii akkuma ilaalaa jirrutti kanatti bakka guddaa isheedhaaf gaanii jiranii wantoota baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Akkasumas ta'ee jechuudha erga ijoolleen isaanii gurguddataniin booda immoo jechuudha abbaan warraa ishee kun irratti chiitii godhuu jammare jechuudha. Akkasuma osoo kaayiroo keessaa hin bahin jechuudha. Kaayiroo keessaa osoo hin bahin akkasumas niitii ambiraa yookiin jaalallee ambiraa irratti jaalatee jira jechuudha. Kanaaf yeroo jaalallee san irratti jaalatu gargar baanii manaa bahee deemee jaalallee isaa yookiin ushummaa isaatitti gale jechuudha. Erga ushummaa isaatitti galeen booda isheen immoo rakkina hamaa keessa akka turte hundi keenyayyuu ni beekna jechuudha. Even daa'ima shanan kana yeroo isheen godhattu operaasyoonii adda addaatiin jechuudha. Kan daa'ima kana gara miidiyaa kana yookiin gara deessee jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo mooyyuu obboleettiin teenya tuni maaliif osoo nu jirru nu biratti rakkatti jedhanii maallaqa addaa walitti guuruudhaan aslii fi reediin haadha warraa shananii yookiin haadha manaa isaa kana yaalchisuuf gara mana yaalaa fudhatanii deemanii siigilanii sararaafamuu kana miidiyaa waaqafulee waaqammaa reedii maallaqa nama fudhaniisee isheen qallootti gana taasisee jechuudha. Kana isheedha baay'ee dhukkubee ture akka daa'ima kana haati shananii mo'arra deessaa baay'ee dhukkubee ture lubbuu gaarii jechuudha. Asliin maallaqa olii barsiifamee manuutii dhaqee mana yaalaa dandeessu isheen maanduuti bara biraa garuu geesse. Namatti buusee isheenollee fuula malee karaa qulqulluu dabarsee wanni irra daa'ima ishee kana maal ta'e daa'imni daa'imni keessaa karaa shamara bakka guddaadhaan geessanidha. Baay'ee natti lammamaa galee yeroo jiruu biyya keessa even namni keettee sirraa fagaanii daa'ima ishee beelaa yaa'uutu haadha manaa kireemii haadha manaa keessatti ishee walitti fakkeenyaaf maallaqaaf mana yaalaa hidhaa sanitti uummanni Oromoo yoo fedhe jiraatte kanaaf uummanni Oromoo maaliif waaqa jallisee gara inni tokkoffaa ijoollee gurguddatanii nama bishaaniif baasna siniin jedhanii odoo sagalee siin ta'aa jiru ati garuu nama saalfachiisti. Kanaaf ati garuu ija kee gallaa aarsaa haati warraa kee si kaffalteen ati har'a mana hidhaa san keessaa baatee gara biyya abbaa keetii galuudhaa kan dandeesse osoo isheen ana maalla galchee akka barbaade yaa ta'u siin jette ati mana hidhaa san keessaa yoomiyyuu hin baatu. Garuu ijoollee ishee qoonqoo ijoollee ishee irraa qoxxobdeeti kasiif mana hidhaa san keessaa akka baatu haala hundumaa si mijeechitee si bukkee dhaabbachaa turte. Ati garuu wanta isheen siif goote san hunda irraanfatteeti eeyyanii fuudhee jette afaan kee guuttattee xiqqoo isheetillee saalfanne. Kanaafuu maatiin jechuun barbaada obboleessa koo haa keessattuu atis haa dubartii irraa uumamte. Fakkeenyaaf obboleewwan dubartii qabaachuu dandeessa. Kanaafuu obbolaa dubartii osoo qabduu haadharraa atis
dubartumarraa uumamtee waan akkanaa godhuun kun baay'ee nama saalfachiisa. Akkasuma ta'ee ijoollee intala dubaraa hin qabda. Abbaan keenya boru haadha keenya akkana nuun godhe siin jedhanii ijoolleen ta'e abbaan keenya kana jechuudhaaf sitti saalfachuu danda'an. Keessattuu zamana amma irra jirru kanarratti jechuudha. Kanaafuu maal siin jechuu barbaadeen sitti fakkaate Waaqayyoon gizee nama lama walitti fidu jechuudha. Dubartii cimtuu bukkee dhiirri cimaan hin jiru taqaaraanidha waa hundumtuu jechuudha. Kanaaf obboleessa koo isheenuu madaamii qabaattee garaa ishee sirraa hin kutanne si wajjin oduu akkatti boochuu maaliif garuu ati kanarra dhaabbattee isheerra tarkaanfattee deemuu kee maaliif si barbaachise? Kanaafuu Waaqayyoo boruu maallaan jedha jettee kan Waaqatis yaaduu dhabar kan nama bichaa miti. Dhugaa Waaqayyoo baay'ee nama gaddisiista. Ani garuu baay'ee sitti gaddee isheen achuma biyyuma ati keessa jirtu keessattuu biyyuma tokko keessa teessanii haadha warraa anan biraa fuudhuun baay'ee nama gaddisiisa. Akkasumas immoo irraa baatee sin barbaadu jettee erga irraa baateen booda immoo kanan biraa fuutee isheen si ta'uu dinnaan ati immoo zoorteeyyuu eessatti deebitaa zoro masii caraaroo akkuma jedhamu san deebitee immoo manuma keetittuyyuu galte. Kanaaf wanti akkanaa kun dhugaa rabbii baay'ee nama saalfachiisa. Maaliif jireenyi kee osoo sii ta'ee jireenyuma kee ganamaatis sii ta'a. Jireenyi ganamaa lagizaawiidhaaf sitti urgaa'uu danda'a akka shittoo jechuudha. Shittoo nama fakkeenyaaf daqiiqadhaaf yeroo dibannuu baxaami haayilii qaba in urgaa. Daqiiqaa 30 yookiin ammam yoo baay'ate sa'aatii tokko turuu danda'a. Shittoon tokko kasirra urgaa'u jechuudha. Innuyyuu yoo orjinaalii ta'e jechuudha. Feekiin daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 caalaa hin urgaa'u jechuudha. Kanaafuu maal siin jechuu barbaade kananii gaa'ila tamma keessa jirtu kunis daqiiqaadhaaf sitti mi'aawu yookiin daqiiqaa rakkina nuti warri shamarranii qabnu oggaa gisee tokko yoo ta'u muraasaan boodammoyyuu hedduu haasifati bushaa'uu danda'a. Malee osoo ta'ee kanuma ganamaa gaa'ila kee kan ganamaatu jedha. Garuu shamarri itti hattoo keessatti itti sobduus itti waan barbaaddes taatu isa gammachiisuudhaaf haadha jechuun garuu soo qabdu ati garuu har'a miidiyaarra baatee jireenya fuudhee maal dhiirri ammuma jette. Kanaafuu wanti shamarri jaalala isheen isaa qabdu akka nama sabbisiisu har'a inni garuu homaayyuu irra baatee fakkaannee akkasumas sirrukutaa si dandeessaa jedhee ishee sodaatu garuu yookiin akka isheen hin sodaattu akka isheen isa sodaatu obboleessi koo askarraa ta'ee ijoollee kan kee kana ishee namuusaan akkas jedhee osoo hin taane askarraa ta'ee barbaadaadha. Garuu hojjechuu baay'een isheen garaa sirraa kutanne ishee gisee takka yoo rukutaafin gisee lama yoo rukuteen ijoollee keetitti jala teessee rukutamti. Waa'ee maallaqaa yeroo mara hin gaafatu waan hundaan hin danda'asin jette isheen abbaan manaa kee isheen qabdu akkasaa sitti ol fudhatee si rukute taanan gisee lammataatiif bira teessee hin rukutaminiif. Maaliif akkanas hin jedhe beektaa obboleettiiti? Atis dubartii innis obboleettii dubartii qabaachuu mala. Garuu si maaliif harkasaa ol fudhatee si rukutuu danda'e? Sababnis maalirraa kan ka'e? Koottu jiraadhu nyaadhu dhugee anuu sin jiraachisaa akka ati barbaaddetti sila jettee ofitti isa qabdee fi kana yoo ta'ee jiraate obboleessa kiyya namarratti bichaa osoo hin ta'in waaqarrattuu si gaafachiisa. Dhugaa Waaqayyoon dhiirota baay'eedha kan shamara isaan jaalattu irra tarkaanfatanii yookiin gaa'ila isaanii hin taane keessa seenanii. Mucaan kun har'aaf garuu bifa itti bareeduu dandeessi. Boruu dammoo mucaan kun gaa'illi inni amma dhaabbate kunuyyuu akka hin taaneef sirriitti beekuu qabdan. Namoonni sooshaal miidiyaarra jirtanii kan isaan hordoftanii jaalattan jechuudha. Dubartiin imimmaan dhiiratti boochee dhiiraaf kan milkaa'ee gaa'ila isaa hanga dhumaatitti dhaabbate argineetis hin beeknu fi dhageenyeetis hin beeknu. Ji'oota muraasaaf waggoota muraasan booda akka gaa'illi isaanii gargar faca'u beekna malee. Kanaafuu dubara boochisuu osoo baattanii jireenyuma keessan ganamaa ho'ifattanii osoo jiraattanii baay'ee natti tola. Garuu
ati immoo dogongora hamman hin jedhamne dogongortee abbaa shananii dhugaa waaqayyoon si gaafata. Ijoolleen teessis guyyaa tokko si gaafatu. Har'a ijoollee teenya tana fudhannee biyyoota amma keessa jirru kana baanee daa'ima teenya barsiifannaa, daa'ima teenya guddifannaa siin jetteeti miti kan isheen ganamaaf galgala sitti boochu. Ati immoo karoorri kee kanaa miti. Karoorri kee isheerraa yoomumaan adda bahee gaa'ila haarawaa dhaabbadhee deema jetteeti yaadda malee yaada haati warraa kee siif fidde kana guyyaa gaaf tokko dhaggeeffachuudhaafis fiqaada yookiin dassi jedhee dhaggeeffachaa hin jirtu. Garuu dhugaa waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisa. Meeqota laataa gaa'ila isaanii kan wannuma hin taaneen gaa'ila isaanii diigan. Dhugaa waaqayyoon hunda keenyaaf iyyuu libboonaa nuuf yaa kennu. Akkasumas jireenyi keenya kan haarsaa hedduu itti kaffallee mana ijaarre manni keenya maaliif haala salphaan nu jalaa diigama laataa? Waaqayyoon ganama waan hundaa eebbisee inni nuuf yaa kennu. Yeroo viidiyoon kun isinitti tolee sabiskiraayibii, koomentii, laayikii, sheerii godhuudhaan na jajjabeessaa. Ani obboleettii teessan sabboontuudha. Wantoota bareedaa isinii qabadhee dhufuudhaaf qophiin qaba. Kanaaf iyyuu gara fuulduramuyyuu viidiyoo babbareedaa viidiyoo kana caaleen isiniifan dhufa jedhee tana yaada. Isin immoo viidiyoo kana sabiskiraayibii, laayikii godhuudhaan na jajjabeessaa. Hamilee naaf ta'a. Ani immoo baay'ee isin jaaladha. Naaf galatoomaa. Yoo isinitti tole sheer, laayik, sabiskiraayibii godhaa. Paartii 2 walitti deebina.